بيتي أكا سعودي عربية فان غرين إساني أكا أول شخنا رتي هرماتو وما تكلي وغرتي إفدورا ريزرفيشن هنغورن هرماننا سانيتس هن إبسنه غرومو أرانتنا قامان أچتي ملتاني بكا ريفكي غرتي آيات الله تيفي ورين إساو جدو مني سانيتي ملتشون إساني نام هدودا هاسي ساجرتي تنرى غرتي إسنين غرسيسا كما غرتي فوتولين من دوبا غرتن كانتي akkuma gartee footooleen duuba gartan kanatti itti aanaa ministeera haajaa alaa Saudi Arabiyaatii fi warreen isaa hojii jiran dignitarootonni akkanatti gartee bikka sanitti hirmaataniiti jiran. Dhugumatti Saudi Arabiyaan duraanuu akka gartee bikka bu'aa isaanii ergan akka biyyoottan biraatti if dura hin dubbannees reservationas hin goone garuu immoo dhufuun isaanii kun gartee haalaan surprise nama hedduu godhee jira jaaniiti irraa odeessaa jira. Dubaga qophiin arraan tanaa tuni akkuma gartee na duuba gartanitti bikka gartee miciyyoo xiqqoo intala Mushtabaa Hamiiniidha. Akkasuma sanitti jaartii Mushtabaatii fi Ayatullaadhaa fi warreen biraatis warreen isaa wajjin wareegaman akkanatti ifatti gartee haayanii namayyuu dhufee kabajaa isaaniitii fi jaalala isaanii akkasuma sanitti gartee gadda isaaniitillee garsiifachaa turanii jaaniitigaa odeessaa jiranii jechuudha. Dubagaa dubbiin tuni gartee achittiin dhaabbanne biyyoottan hedduurraa gara adda addaatiin akkasuma sanitti hogguu gartee bikka sanitti dhiyaatanii isa duratti quraanni waa xiqqoon ni qara'an hamma sanammaas hogguu gartee isaan deeman wallee takka gartee baandiin gaddaa garsiiftuu takka gartee muuziqaan gaddaa haleelamtee fi akkasitti gartee isaan miilaan deemanii bikka san dhaqanii gadda isaanii eega godhatan booda achirraa dabranii olaantoota biyya Iiraan keessaafuu pirezidaantichaa fi gareelee isaa bikka sanitti gartee dhaqanii dubbisanii achi booda gartee bikka itti qophaa'anii namni itti walitti qabamu dhaqanii gartee tattaa'aa turanii jechuudha. Egaa akkuma gartee oduun tuni gara adda addaatiin ibsa godhaa jirtutti guyyaan arraan tanaa guyyaa duraati amma sa'a tanallee biyyoottan garaagaraatirraa bikka bu'oonni hedduu isaaniitu karaa Iiraan deemaa jira irratti hirmaachuudhaaf ta'a. Qophiin tuni guyyaa sadiif Teeraan keessatti eega gaggeeffamte booda achi booda gartee makiinaadhaa fi qophii adda addaatiin Iiraan keessa magaalota adda addaa eega geessan booda deemanii Iiraaq keessaas geessanii achi booda gartee yogguu Iiraaq keessaas bikka lama bikka sadii ta qophooyteetu jira. Sanirraa magaalaan Kaarbalaadhaa magaalaa duraati. Akkasitti gaa qophiin tuni olii gad deemtee achi booda gaa reefkisaa bikka Mashhad jaaniin bikka inni itti dhalatetti achitti awwaaluudhaaf ta'anii jaaniiti odeessaa jiranii isiniin jechuudhaaf. Warreen ammaan tana dhufaa jirtanis dhiyaaddaa isiniin jennaa harka keessaniin taap godhaa koppii linkii godhaa sheer walii godhaadha. Itti aansuudhaan oduuleen gurguddoon gartee tan deemaa jirtu qophii mootummaan Ameerikaadhaa guyyaa borurraa eegalanii ayyaana amata 250ffaa Ameerikaan itti jaaramte kan gartee Washington DC'tti inumaatu American State Fair jaanii qophii guddoo qopheessanii achirratti pirezidaantichinii fi warreen inni afeerraa godheef hundinuu irratti hirmaachuudhaan qophiilee garagaraa gartee irratti hojjechaa jiran. Inumaatu qophiilee tana gaggeessuudhaaf reefuun tanallee xayyaaronni lolaa Ameerikaa gurguddaan kan akka B2 faan gartee samii Washington DC gubbaarra olii gad deemuudhaan shaakalli adda addaa agarsiisaa jiranii. Keessaafuu yeroo ammaan tanaa uummanni gaa Washington DC jiru hedduu akka malee gaa waraana xayyaarota waraanaa kan samii gubbaarra gartee olii gad deemuudhaan shaakalli isaanii gaggeessaa jiru kanaan jeeqamaa jiran jechuudhaan namni hedduun karaa miidiyaalee garagaraatti irraa haasawaati jiranii. Akkuma gartee quba qabdanitti xayyaaronni gartee gurguddaan akkanaa kuni xayyaarota lolaa kan Ameerikaan gartee
ni qabna inumaatu gartee xunchaa keenya masila keenya kan gartee addunyaa tana ejjalatti itti qabnu jechuudhaan xayyaarota beekame akka gartee amma duraatti yoo yaadattan xayyaarota akkanaa kanaatutu marsaa dura lolli gaggeeffamaa ture san Iiraan illee haleelanii as deebi'anii turan keessaafuu bika gartee boombilee adda addaa tan itti godhaa jiran jechuudha. Garuugaa namni hedduun gartee xayyaaronni lolaa gurguddaan kun hogguu samii Waashingtan DCdhaa tan duraan gartee rabshaa takka malee akkanumatti gaa keessaafuu eegumsa addaatiin rabshaa takka malee namni itti jiraatu arra garuu immoo xayyaaronni lolaa gurguddaan kun gartee hogguu olii gad deemu sagaleen isaatu sagalee ajaa'ibaati maaliif akka duraanitti gartee samii keessa ol ka'ee deemu jiraachuu odoon taane gabbu'eeti gartee tooftaa adda addaa itti fayyadamee akkaataa gartee shaakalli guyyaa boru godhuudhaaf deeman qophiin tuni guddoon gartee guyyaa boruti Juulaay 4 waan taateef jecha namni hedduun gartee kan ammaasis akka odeessaa jiranitti nama kumaatamaatutu qophii tanarratti gartee hirmaatee akkasitti amata 250 kana kabajuudhaaf ta'anii jaaniiti odeessaa jiran. Sanis akkasitti quba qabaadhaadha. Oduu itti aantu keessatti akkuma gartee amma dura isin hime pirezidantiin Ameerikaadha galii isaa tan amata dabree kana keessatti yoo xiqqaattee doolaara biiliyoona tokko ol karaa kiriptoodhaatiin arkateeti jira jee isinii himaatiin ture. Yaanni san ammallee akka malee nama hedduu haaseessaati jira. Irra hedduun nama akka jechaa jiranitti pirezidantiin Ameerikaadha warreen isa deeggaru. Takkaa'u deeggartoota isaa kiriptoo itti gurgureeti ogguu isaan gartee kiriptoon tuni ol kaatee horii keenyallee nuuf guddifti jaanii yaadan inni garagalee jalaa gurgurate. Karaa biraatiin akkaataan gartee itti ibsamtu ragbuul jaaniini ragbuul isaan godhee jaaniiti gartee odeessaa jiran. Takkaa'u gartee akka nama kaarpeeta siyaafee hoggooti gartee gadiin ta'a jettee qophooytee kaarpeeta si jalaa buute jechuudha. Karaa kanatti yoo xiqqaattee doolaara biiliyoona tokko ol isaa fi kaampaaniin isaa warreen isa deeggaruu fi isa jaalatu kana harkaa horii guurratee jira jedhaniiti gaa odeessaa jiran. Kanuma ilaalchisee pirezidantiin Ameerikaadhaa miidiyaalee garagaraatti gaaffii fi deebii sababa gartee ayyaana amata 250 kana ilaalchisee haasoo godhaati jira. Haasoo kanaa fi takkaa'u gaaffii fi deebii inni godhaa jiru kana keessatti gabaabinumatti gartee ati uummata irraa akkanatti maallaqa guddaa kana nyaattee jirtaa takkaa'u uummata karaa sossobbiitiin irraa fudhattee jirta yaaniiti odeessaa jiranii. Ammaasis gartee horii guddaa kanaati akka galiitti fudhattee jirta. Kanarratti yaadni kee maali jaaniiniti gartee isa gaafatanii jiranii dhugumatti gartee wanni nuti maallaqa kana akka galiitti wanni nuti fudhanne takkallee nu hin jiru. Wanni nuti goone kiriptoo karansii uumne sanirratti gartee namayyuu akka fadhinnaa isaaniitti irratti hirmaatanii hirmaachuun isaanii san hamma fedhanitti gartee qabatanii taa'uudhaaf takkaa'u gurguruu harka isaaniitti jirti. Kanarratti gartee namni hedduun kanuma beekunu fakkaatti jechuudhaani deebisee fi jiraa jechuudha. Akkasii obboleeyyan keenyaan nu dhagayaa jirtaniimi warri mana keessa jirtan. Dhagayaa jirtanii. So oduu gara biraatiin akkuma gartee amma dura torban dabre keessallee irraa haasofne ati torbaanuma kana dura irratti oowwii akkuma biyyootan Yurooppii kana keessatti gaa namallee hedduu fixaa jiru inumaa arrallee biyya Firaansii fi Jarman keessa irra deebiidhaan oowwii hamaatu gartee nama fixaa jira jaaniiti odeessaa jiran. Oowwii kun achitti hin dhaabbanne Ameerikaa keessaas naannolee adda addaa keessaa oowwuma akkasii gartee akka Yurooppitti hamaa odoon taane garuu oowwa addaatu gartee ammaan tana biyyoota isteetota garagaraa keessa gartee olii gad deemaa jira.
akkasumas itti gaa mootummaaleen bikka hedduudha keessaafuu isteeta akka New York fi naannoo biraattis of eeggannaa cimaa akka godhan ja'aniiti ummata yaadachiisaa jiran. Rakkoolee ammaan tanaa keessaafuu gartee rakkoolee oowwaa tana keessatti yoo danda'an bikka qabbanooytuu dhaquu yookiin ammoo bishaan hedduu dhuguudhaan akka gartee namni of eeggannaa cimaa godhanii ja'aniiti gara isaaniitiin yaada gartee akkaataa uummannitti nagayaan jiraachuu danda'u irraa dubbachaa jiranii jechuudha. Akkasitti gaa itti aansuudhaan oduulee gartee gara biyya teenyaatti achi deebinaa keessaafuu qophii arraan tana Jawaarileen gara akkaawuntii isaa gubbaarratti dhiyaatee godhaa jiruun haalata Itoophiyaa keessatti keessaafuu mootummaan bilisiginnaadhaa naannoo Oromiyaa kana gola jahatti adda filuudhaaf takaa'uu adda cicciruudhaaf akka deeman kana keessaa lafti tuni gartee akka isaaniif mijjooytutti takaa'u gartee akka bulchiinsaaf toltutti ammaasis magaalota akka Oromiyaatiif magaalota akka Finfinneetii fi Diradawaanis haareetti gartee caasaa federaalaa jalatti akka tolfatamanii galuudhaaf ta'an ja'aniiti gartee yaaddooleen garagaraa ammaan tana olii gad deemaa jira. Jawaarileen yaada kanarraa irra deddeebi'ee gartee akkaataa yaanni jarri kun ammaan tana godhaa jiru kun ummata keenyaafis inumaatu biyya saniifis gaariidhaa miti. Rakkoolee hamtuutu ummata keenyaas akkasumas biyyaas gartee qabachuudhaa ta'a. Rakkoon ammaan tana biyyattii san keessa jirtu amma rabshaalee adda addaa biyya keessatti gartee tan mootummaadhaan deeggaramtuu fi akkasumas sanittis gareelee biraatiin deeggaramtu kana sababa godhatanii Oromiyaa ciruun hin barbaachisu yaada jiru dubbachaa jira. Oromiyaa ciruu yaada gartee Oromiyaa ciruu kana ilaalchisee Jawaar mataan isaatu amma dura gartee yoo xiqqaattee ati walleenuu amata 3-4 durallee viidiyoon inni gartee akkaataa Oromiyaan itti ciramuu qabdu ji'ee haasawe ni jira. Inumaa reefuun tana akka gartee yeroo takka haasawaa ture inni jirutti Oromiyaan akka cicciramuu qabdu ani yoo xiqqaatte amata 20 duraan oosaa irratti dhiheessee ture. Keessaafuu gartee akka maqaalee godina adda addaatiin yaamuudhaa fi kutaaleen gartee Oromiyaadhaa kun maqaa gosaa qabaachuun kun guutumatti rakkoo guddoodha jechuudhaani reefuun tana Jawaar dubbachaa jira. Dubagaa kana ilaalchisee Jawaar yaada isaa gartee bikki inni qaceelotti gartee hin ibsin takka anaafillee bikki itti naangaliin ansiraan gartee reefuun tana hogguu inni haasa'u laayina irra kaniin jiraadhu taate gaaffiilee adda addaatiin isa gaafachuu barbaada ture. Egaa fakkeenyaaf akka inni gartee jechaa jirutti Oromiyaan haa cicciiramtu haarii organaayizii haa taatu garuu immoo akka naannootii miti akka gartee akka maqaa gosaatiin odoon taane maqaa gaaraatii fi maqaa bishaaniitii fi maqaalee gartee garagaraatiin jaaramuudha qabdiyyeeti haasawaa ture. Sun rakkoo takkallee hin qabu. Garuu immoo yaanni gartee inni jechaa jiru ummata keenya walitti dhiheessuu qabna. Ummata keenya akkaataa isaan gartee wal keessatti deemanii waliin dalagachuu danda'an walitti dhiyaatanii inumaa gartee assimileet akka tahan takkaa'u gartee walitti akka laaqaman godhuudha qabna je'eeti gartee haasawaa jira. Kana keessatti ummata keenya gartee amma yoo fakkeenyaaf godinaalee adda addaatti maqaadhaan jaaramanii kan jiraatan taate naannoo adda addaatti gartee maqaan ammaan tana jiru kuni yoo gartee kana dhiiftee haaretti akka gartee amma Jawaar jiru kanafaatti gartee yoo kan jaartu taate ummata keenya akkamitti gartee walitti fiduudhaaf deemta. Yoo gartee ummanni keenya ammaan tana walitti dhufutti hin jiran jettee hayaddu taate takkasanii itti aansuudhaan assimileet gugurtee ummata gootu akkamitti godhuu jechuudha. Fakkeenyaaf biyyootan gartee hedduu addunyaa tana hunda yoo laaltan hundinuu kuta qabdi. Kutaaleen isaanii kuni maqaadhaa fi gartee daangaadha malee ummanni kuni adda hiramanii jiran adda bahaniittis hin jiran. Ummanni kuni bikkuma takka jiran. Namni akka fedhetti olii gad deema, akka fedhetti hojjeta, akka fedhetti dalagata.
والخيس اللي نجي عندي مي تقدر جروسات تفوف يادا أوروميا كيرودا خنا أما دورا قرتي جوار قفا متى نمني حاسواتو لغايو دبنة يادا أوروميا كيرو خنا نمتي جدا كويو بيتانين بيهو ورا قرتي غازت إساتوري أنيو مكان سا I think gaazexeessaa warra Amaaraa kana ture maqaa isaa fi footoo isaatillee ni qaba. Kanaa miti ni eegame gutakka isin hin garsiisa. Oh yeah, nagara hajaanin kan namticha kana ni beeytanii namtichi kun gartee jidduu abiyyi karaa angoodhaa dhufe san halkanii guyyaa gartee Oromiyaan diigamuu qabdii reorganize ta'uu qabdii je'ee gartee hallalabaa ture namticha kana. Namtichi kun akka gartee nama Oromiyaa tana hin jaalanne qofa odoon taane Oromiyaan tuni akka gartee biyyaatti akka guddina isiitti Itoophiyaadhaaf sodaadha je'ee nama haasawaa ture tokko jechuudha. Yaanni kun isa qofa biratti hin dhaabbatu yoo ka yaadaddan taate namtichi gartee Lidatu Ayyaaloo hajaaniin politishaantii gartee warra Amaaraa tokkos yaaduma kana qaba inni emmaasis Lidatu Ayyaaloodha kitaaba itti barreesse. Okay? Kitaaba Oromiyaa diiguudhaaf jecha jechuudha. Oromiyaan tuni kutaalee adda addaatti gartee adda hiramtee akka gartee reorganize godhanii biyyootan kutaalee biraatiif sodaa akka hin taanetti je'eeti inninis barreessaa ture. Akkasuma sanitti gaa arraan tana ammoo warreen biyya bulchaa jirus Oromiyaa tana gola jaatti gartee adda hiruu qabnaa jijjiiruudha qabnaa jaaniiti gartee odeessaa jiran. Dubaga wanni gartee ummata keenyaaf ifan ta'iniifis wanni gartee nuutiifillee ifan ta'in akkuma gartanitti gartee kana torbaan kanamma mootummaan naannoo Oromiyaadha takkaa gartee mootummaan federaalaa irraa mari'achaati jiran. Duba Oromiyaa gartee akka gola jahaan kanatti gartee adda filanii isaan kun egaa akka bulchiinsaaf isaaniif mijaa'u. Yaadonni kun hundinuu beeka warreen yaada tokko qaban irraa dhufaa jiran. Yoo dhugaa dubbanne nagaraadhaa fi Lidatu Ayyaalootii fi Juwaarii mootummaan Dr. Abiyyi hundi isaanii yaada tokko qaban waan Oromiyaa irratti. Okay? Qaceloo dhageeffadha waan isin jechaa jiru. Hundi isaaniitu warra gartee Itoophiyaa faristiidhaati. Wanni isaan odeessaa jiran. Ila ammaan tanaa warreen gartee yaada kanarraa faallaa warra qabu hadha geenyee nagarre. Keessaafuu warreen gartee dhugatti Oromiyaa mataa isiidha akka Oromiyaatti takkaa immoo warreen Oromiyaa naashinaalistii deeggaran takkaa gartee warreen qabsoo gaaraa qabsoo afaan qawweedhaatiin warri gartee poolitikaa godhaa jiranis haa taatu warreen biyya keessa jiranis warri gartee akka abaa'oo Daawud Ibsaadhaa gaggeessuu fi warreen biraatis yaada kana gartee isaanii Oromiyaan akkanatti organize ta'uu qabdi ju'uu fi isaan inuma gartee yaadota gartee ammaan tana dhiyaate kanarraa yaada addaa isaanii qabu wanni dhageenye takka leenuu hin jiru. Lidatu Ayyaaloodha akka fedhe yoo ta'e nagaraa kana wajjin warra tokko. Akkasuma san warreen Izeemaatis dubbii Oromiyaadhaatti yogguu dhufte yaaduma kana qaban. Oromiyaan gartee akka cicciramtu akka reorganize ta'uu qabdu. Okay? Bulchiisaafis hin taatu lafaanis hedduu guddoodha. Ummanninis afaan adda addaa haasawa maarreedha yaanitti gartee waan hin taane kana hunda fidanii ummataan sossobuu barbaadan. Garuu immoo wanni isaan barbaadan irra hedduun isiidha. Akkaataa gartee kutaaleen Oromiyaa kun cicciramee xiqqaatee isaan poolitikaa isaaniitiif takkaa gartee yoo filannoodhaaf kan barbaadan taate akka sodaa hin taaneef. Okay? Qalbiidhaan dhageeffadha waan isin jechaa jiru kana. Jarri kun hundi isaanii ogguu gartee Oromiyaa irratti
gaafin Oromiyaa daa gudufte hundi isaanii waliif galan okay namtichi nagaraa jaaniin san Juwaari saataatu eenyu Lidatuu Ayyaaloo saataa'u warreen Izeemaati saataani mootummaan amma biyya bulchaa jirtus hundinuu waliif galan okay waan adda addaa haasawaan jiran hundi isaaniitu xiyyeeffannaan isaanii guddaan Oromiyaa diiguudha walleenu gartee garaagarummaan jirtu riziniin isaan kan gartee maaliif godhuu akka barbaadan waan adda addaa hannuu ni danda'an okay rakkoon amma bikka san hin jirtu ta ummata keenyaatti ummanni keenya yeroo ammaan tanaatti nagayaan jiraachuu irratti gartee nagaya kana isaan dhoorke gara tokkoon humna gaara keessa jirtu jaaniiti gartee odeessaa jiran gara kaaniin humna mootummaan tolfatee akka gartee humna gaara keessa jirtu fakkaattuu jaaniiti odeessaa jiran akkasuma sanatti warreen fannoodhaatis akkuma gartee guyyaa kaleedhaatiif dheengadda dhageessanitti kunoo Wallagga keessa haareetti waraana isaanii naqaniiti manneen namaa gubuudhaa fi horiilee beeladaalee ummata keenya saamaa jiran. Dubagaa kana keessa gartee wanni jirtu controlled chaos waan jaaniinii fi okay non controlled chaos controlled chaos in tadeemaa jirtu biyya teenya keessa rabshaa mootummaan harka keessaa qabdu tan ifiisiitiif hayyama gootee fi irratti godhaa jiran jechuudha. Taan ammoo rabshaa gartee warri akka fannoodhaa kuni ifii isaaniitiif biyya keessatti gaggeessaa jiranii jechuudha. Na dhagaa jirtaniimi? Dubbii ammaan tana Oromiyaa reorganize godhuu kana keessa qabxiilee lama gurguddoodhaatu jira. Tan gartee ukkaamamtee as keessa gartee oofuu barbaadan. San keessaa maal takka qabxii lafa abbaan lafa qabu lafa isaa gartee akka fedhetti gurgurachuudha takka san. Tan lamadaa kutaalee Oromiyaadhaa magaalaa Finfinneetti haa taatu magaalaa Hararii haa taatu magaalota biraatis Directly gartee federaala jala galchuudhaati. Wanni kuni wanni isin garsiisu bulchiinsumaa fi ammallee akkaataa biyyattii tana gartee itti gaggeessuu barbaadan. Keessaafuu kutaalee gartee xiqqoo if dandeehee ikoonomiin isaaniis gaariidhaa takkaa gartee daldalaa if keessaa qabdu tan ifiisiitiin gartee naannoo isiitillee jiraachisuu dandeessu takka gara mootummaa federaalaatti olsiisuudhaan akka directly gartee control godhuu danda'an. Kana keessatti hogguu gartee directly dhiibbaa gama oliitiin control godhuu dandeessu inumaa gartee akka gartee laafatti biyya diiguu jechuudha. Okay? Itti aansuudhaan wanni gartee namni hedduun as bahee irraa dubbachuus dhiisee takka gartee sodaatee walleenu gartee xiyyeeffannaan isaanii mootummaa federaalaatii fi akkasumas sanitti gartee haalata amma poolitikaan Itoophiyaan keessa jirtu kana qofa gartee wanni itti taate takka maasis tooftaa tana keessatti hogguu gartee kutaalee Oromiyaadhaa akkana cicciran booda lakkuma jaaniini Itoophiyaa guddittii ta barbaadan san takka gartee Itoophiyaa federaalaan hin bulle gara sanitti gartee ol kaasuudha. Hogguu gartee kutaaleen adda addaa akka gartee silaa caasaa federaalaatiin takka caasaa konstituushinii Itoophiyaadhaa jiru saniin yoo kan hin bulchine taate directly gartee hogguu warrummaan federaalaa magaalaa Finfinneetis magaalaa Harariis magaalaa Diredawaatis akkasumas san magaalota Oromiyaa kanaas gartee directly hogguu bulchuu eegalan wanni ati godhuu jirtu gara biraatiin politika biyyattiidhaa gara gartee politika federaalaa alaasan kan gartee Itoophiyaa takkittiidhaa takka gartee warreen waa hundaa gartee olaantummaa duraanii sanitti deebisuudhaaf deemu gara sanitti ceesisuudha karaa sablaadhaan karaa ummanni gartee itti hirribaan kaaneenii jechuudha. Okay? So kana gartee qalbiidhaan dhageeffachuun hedduu barbaachisaadha. Amma fakkeenyaaf lafa teenya lafa Oromoodhaa ummanni keenya gartee yeroo dheertuudhaaf gara mootummaatiinis
gara biraatiinis haalaanii lafa isaanii tana keessatti saamamaa jiran. Lafa isaanii tana inuma gartee horii xixiqqoodhaan dallaalonni bikka adda addaa irraa guureeti isaan lafa isaanii tana gurguranii takka immoo tooftaa adda addaatti lafa tana harkaa fuudhaniiti garagalanii gurguraa jiran kan gartee uummanni keenya irra hedduun isaanii horiillee itti harkachaa hin jirre jechuudha. Kana keessatti akkaataa gartee ammaan tana mootummaan Abiyyi itti aantu tun mootummaan Haareeni tan baatii maskaram keessa ijaaramuudhaa deemtu tuni akka gartee odeessaa jiranitti laftinis lafa gartee tan privatize godhuu danda'an ja'aniiti gartee odeessaa jiran. Okay? So kana keessatti gaa lafti gartee akka duritti lafti tan abbaa qabuutii fi tan mootummaadhaati. Kana keessatti mootummaan lafa tana gartee akka gartee ati barbaaddetti gurguruu odoo hin taane akka isaan si hayyamanitti gurguruu dandeessa. Akkuma gartee gaafa dur land to the tiller jaanii gartee warreen akka gartee Zagayyoo Asfaafaa jaarsa gartee yeroo gabaabduu dura du'ee irra hedduun keessan ni yaadatanii irraa haasofnee turre. Warreen gartee gaafa mootummaan mangistuudha aangoorra dhuftu Hayila Sillaaseen akkaataa biyyatti gaggeessaa ture keessaa baasanii akka gartee lafti qotee bulaadhaaf kennamtu warri godhe jechuudha. Amma immoo lafti tuni gartee baatee privatize gartee akka taatutti hogguu kana gaa kan lafa qabu akka fedhetti gartee lafasaa akka gurguratu. Kana keessaa rakkoon jirtu immoo uummanni keenya hedduun isaanii gartee waan miskiina ta'aniif jecha waan gartee horii gurguddaa harkaan qabneef jecha namni gartee miskiinaa waan qabu kana ni gurgura. Lafa tana gartee hogguu gurguran ifii isaaniitiif qotachuus hin danda'ani irra jiraachuus hin danda'ani inumaatu horiin si harka seenu kun yeroo gabaabduu keessatti si harkaa baheeti rakkoo hamtuu keessa sii fi hawaasa keetillee galchaa yaada juutu deemaa jira isiniin jechuudhaafi. Eegaan akkana isiniin jee booda gartee dhugatti obboleeyyan keenya warreen gartee mana keessa jirtanii fi inumaatu gartee warreen yaadootaan gartee ani irraa dubbachaa jiruu fi qophii reefuun tana Jawaaris dhagayaa jirtan mee dhiyaadhaadha yaada keessanis dhidhiheessaadha. Kanarratti gartee waan adda addaatu jira jeetiin isin himaa ture kan irratti haasoo qabnu Oromiyaanu gartee keessaafuu mootummaan naannoo Oromiyaa tuni yeroo dheertuudhaaf waan akkanaa tan gartee hogguu hojjettu ummata keenyaa fi inumaatu gartee caasaan isaan gartee itti riippoortii godhan yaanni isaan gartee gaggeessuu barbaadan kun garam akka deemurratti gartee xiyyeeffannee akka mariitti gartee irraa haasa'uudha jenneeti gartee yaadaa jirraa isiniin jechuudhaaf.